Godina Gujii bulchiinsa magaalaa Nageelletti miseensota ABO Shanee 8 harka kennataniiru. Miseensotni ABO Shanee kunniin akka dubbatanitti godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Lixaa, Baalee Bahaa, Arsii fi Arsii Lixaa irraa dhufanii ABO Shanee aanaalee Gumii Eldalloo fi Liiban keessa socho'aa jirtutti makamuu isaanii ibsaniiru. Haallichi keessa jiru sajuucaa waan ta'eef deebi'ee haalumti leenjii akka isaatti nutti himanii fi haalli leenjiin wal hubachuu deennaan gara mootummaa kanaatti akka kennan. Fedhii kan keetii irraa hundumaa sii guutamaa giseeratti naan jedhan. Maal maaltu naa guutamaa jennaan yeroo jalqabaatii fi birriin 50,000 sii kennama naan jedha. Sii kennama jennaan beekamaadhaan kennama jennaan een kennama achirratti hubachuu arguu dandeessa waan argitu naan jennaan. Eeshii jedhee deemee as dhufe. Nama biraa aadaan jirru Oromoo walaana Oromoon nu aadaa Oromoo wal ajjeefna maaliif ta'a bakka qabsoon kenna kuni sirriidhaa miti kan jedhu keessaa ba'ee deebi'ee jechuudha gara mootummaatti harka kennadhe jechuudha. Mootummaan nu gorboonfatee sababa ta'ee fi mootummaa kanaa hin kuffifna jedhanii akkasitiin nuu fidan. Kanaaf sanaa booddee nu leenjisanii ergi leenjiidhaa baanee nuun isaanuma wajjin turre. Sanaa booddee deebinee gaafa odeeffannoo isaanii fudhannu dubbiin akka kaleessaas miti sababa ta'ee fi qoqqoffaan eegee adda garummaa jira qoodumsa jira. Gannaan sanaa booddee yeroo leenjii sana iyyuu nu baduuf kaanee ijoollee baay'een kun as keessa kan jiranii hidhamaa turan. Simintii hidhamanii kana harka isaanii hojjenne jira moowwana. Diina Oromoo juuntaa waliin hiriiranii uummata ofii miidhuun gobummaadha. Ammaan booda mootummaa fi uummata keenya dhiifama gaafannee nagaan jiraachuu feena. Warreen bosona keessatti hafanis kana hubatanii mootummaatti harka kennachuu akka qaban dhaamaniiru. Wanna dogongora ta'ee dogongora sirreeffannee kana duubaanis jiru ka keessa jirus dogongora ofii sirreeffate gara naannoo ofiitti deebi'ee mootummaa ofii dhiifama gaafateeti diina biyya keenya buqqisuu fedhuu fi diina Oromoo cabsuu fedhu ofirraa deebisuudha jedha. Kanaaf warri achi jirus warri bakkee jirus kanarraa arganii warri addana jiru akka dhufanii karaa mootummaatti akka kennan. Akka godina Gujiitti aanaalee gammoojjii diinni keessa socho'u keessa yeroo torbee tokko hin caalle qofatti miseensotni ABO Shanee 16 qaamolee nageenyatti harka kan kennatanii ta'u hoogganaan qajeelcha poolisii godina Gujii Koomaandar Buzunaa Boodanaa dubbataniiru. Namni 16 harka kennatee jira. 16 keessa namni 3 hidhannoo guutuudhaan meeshaa waraanaa hidhannoo guutuudhaan kan harka kennatan. Namoonni 3 immoo keessattuu baqannaarra otoo jiranii dhokatanii otoo baqatanii sakatta'umsa keellaatii fi eeruu ummataatiin namoonni 3 to'annaa jala oolaniiru. Waliigala guyyaa 45 kana keessatti namoonni ABO Shanee keessa turan namoonni 19 amma yeroo ammaa harka keenya jiru jechuudha. Opereeshinii torbee tokkoof itti fufinsaan geggeeffameen miseensonni ABO Shanee 22 ajjeefamuu isaanis Koomaandar Buzunaan dubbataniiru. Opereeshiniin kun qaama nageenyaa hawaasa bal'aatii fi qaama federaalaas dabalatee aanawwan 4 keessatti bakkeewwan garaagaraa irratti hojiin opereeshinii gaggeeffamaa jira. Namoota 22 irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Bulchaan bulchiinsa godina Gujii obbo Taaddalee Uddoo gama isaaniitiin labsii abbootii gadaatii fi amicha abbootii garaarra hundaa'anii baay'ee isaanii harka kennatanii jiru.